No, então hindi usasta yachita hindi tu nagrat sigalera mechara. This is finally on the fight show jara sigale. Sodaachaan dhufe akkanarra laallimma ni namananu. Ani arsot herumu hinfelu jettee jirta. Garuu maaliif sirba jara dhageeffata. So artistoota keessa nama tokkotti dirqama heerumuu qabdu sin jedhani enu feru. Nama tokkotti dirqama kudura. Mataa shuguutis kaanira. Shuguutiin sarara qabamtee dirqama. Kama kedira majalah. Okay. Dubrumaa ke wayta umri meqa dhabde sira. Asal tindu betini shakke kaanga. Ababia yo nasiamu fafuli bahadiha kabaki para bale dire sheku senjira bahadiha kabaki para bale dire sheku senjira yo mara itiane ho bale timuda dajane ho yo mara itiane ho bale timuda dajane Yo! Hashimar kuna kan online jirti Caaltun tahu jutu terlalu normal kan YouTube biri mankush hardha nagini kia kan faya kabu kuni kan naga kabu kara kabu kuni hundi satu kalian serara berelali kara baharati sontanya orang dupes berago cha akhirnya sih naga kabu ni harwana jatuh kesini kabu di sini dupes ennis malik tentang cara gulo sadia foto Caaltun get easy YouTube berarti cara orang gafi kabu wadan gafat ani demi mosin wajjin goda akkuma asindura le goda tan intore cara haramo khara bratini kan gafi kan dia faddo anille asi tulbileti cara sitti isille cin camera fi godote ana fisillen akkuma na all brazil te cara interview goda fi cara Caaltun namoni baani betin jetin yada TikTok irratti ni betani ni chan kara flore tana kuma ibbato ko abdi like kara million to ka way kabdi sani cara na ota baay to bekani Caaltun cara wanto to ko hingafanna jedhetni wana yaadef akkasumas immoo YouTube barte jinin jirti waa YouTube sirtille ana suna TikTok bicha sontane kara YouTube tille dufarti itin cara matin jabduda jaba of ya bonjabe fata sinigaran cara sanifi amma odo sitin basin gafi devi ani Caaltun jingodo cara sinigaran cara ra Caaltun akwan akana inse qabamtee baka qabamtee gafi kana mo akit boortana video guddaa qaba naafana tura video kana woron yero walati sinartan yo kata cara like kumala me kumala matana asin radam me wakinya kumala masira rawan like kumala na hoda zede sin me usin ka wadi sirada isma fu shemida sani bo cara like kumala man barbada oron dira walati nambene ani makan ki ready ma gangi wa ready ma kush dama kota subscribe to like ko churan kar family ki asin mudan tanje cha amma kar video sin debarsa with Caaltun sin jeda boom Caaltun chan tana Caaltun mee gizeta of barsisi. Ashama harkabuni jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota reedii maan kuush akkam jirtan nageenya keenya kan jaalalaa kan kabaja bakkuma isin jirtanitti bam isin haadha qabu isiniin jecha araan tana keessummaa si godhaa jee asirratti gurra qabeena fidee maaliin akka inni nafannisu deemu Allahu Ta'aalaa qofa beekan gaafatinaadha. Inna Caaltun Oromoo yookaan immoo Caaltun Amaaniin jaama wal barnoota gaarii. La wal barnoota kan kooteen cara Caaltun mee gizeta kame Caaltun ma enuni gizeta cara darot kan keterra isa dalatte isa guddatte amme hajiratu gizeta kame ummata kana uf barsiisi awwal ratecha ofisien keti Caaltun enuni. Okay, galatom carraa kana naa kan nu khaytif Caaltun Amaan Ahmadin jaamaayo feetanitti isin achi fufa bakki itti dhaladhee guddadhee Harargee lixaa aanaa Hawrooti carcar jechuudha bakki jiraadhu Saudi Arabiyaadha amma kan jiru YouTube channel Reedir sa'a kana kan jirtu channel YouTube channel Reedir jechuudha Allah ya jaya okay Caaltun akam fi adana qabdan alhamdulillah maan jawaan akam jiron biyyan baatoni akam si qabate jirti bareedo masin jirti
Yaa'u jireenya akkamitti jiraniitu jirudha homaan jettu alhamdulillah hanga ammatti nagaya inshallah. Kara biyyaa kana galuu yaadan qabdu ta'u. Kara biyyaa eessan gallaree akka itti galuun jirre karaan nutti cufaadha yaa'u galuuf dhugaa yaadaniin qaba garuu karaan nutti cufa galuun dandeenyu. Biyyaan bahana keessa waggaa meeqa turteera? Hanga ammaa. Awooti mistera nanaasuusiisiniitiin adagee. Bakhanin ture waggaa meeqa turteera hanga ammaa. Gaafin tun gaafii nama hedduuti waggaa hanga waggaa barana waggaa jaha. Jaha kana waggaa jaha. Walumaan biyyaa baana casfara takka biyyaa baane. Baay'ee. Okay, ammaaf garoota gaafii uummanni gaafatatti si'achi taraa gaafii baay'ee namni gaafatatti ni jira. Gaafiin hedduu wal fakkaataa ani sanniin keessaa gaafiin ta'an jiru ofii yaalee tigmakee akkasumas immoo uummanni gaafatullee si dhiyeessa. Kanaafuu mee gaafii awwaalaa irratti si gaafadhu gaafeen si gaafadhaati deebiin kee immoo jara ta si galamcha no hin ta'u hin deebisu as ta'e achi ta'e hin jirtu na biratti si galeeraa meechara this is final and the fight show jedhama si galee. Family nisa yo khamu hordoftoonni isa laal gisman dura dhufuun sodaachaan dhufe ana akka narra laalle maaniin amanaanu ati deebii takka deemsa baatennaan deebii takka adabbiisi adaba adabbiisan immoo chaadha keessa baa'uun dandeenyu siiras kan dhugaas hin jira kanaafuu deebii deebisa baatennaan adabbiidha waan ta'eef adabbii guddaa sanu saniifuyyuu deebii deebisaa chaadha gaafii dhuftaan si gaafadhu deebii deebisuu dandeettu waan ta'uuf deebii ati deebisuu hin dandeenye anus hin gaafadhu. Okay, gaafii tokkoffaadha. Okay. Ani arsoota heerumuu hin fedhu jettee jirta garuu maaliif sirba jaraa dhageeffattaa jedhamtee jirta. A'uuzu billahi. Ani sirba isaaniin fedhu yoomin jeeduuf ani isaan jibban jenne bar ani bakka kana komii hedduutu narratti ka'e maaliif sirba isaanitti sirbitaa yookaan immoo itti hin sirbinii nama naan jeefaatu jira baga na gaafate abbichi sun galatoom garuu ani kanin jee namni jireenya keessatti waan filatu qaba fakkeenyaaf ani laayivii oromummaa jiraadhu fi laayiviin kophaa jiraadhu adda addaa artistoota hin fedhu hin jenne ani artistoota nin jaaladha garuu jireenya bultiidhaaf hin filadhu filannaan kiyya artistoota mitiidha kanin an jee yaw kana keessatti jaalattee dhabdillee naan jaanii yaw mistira hedduu jira isinii musniin danda'amma carraan qabu nan dhiisu reediin yooniin waan hedduu haasee amma chan seeraan himi tana waan carraa kana fayyadamiitiin jechaadha har'a gaafii takka waan gaafii 20 eeggata waan ta'eef ammarraa haasee defe deebiseen jira gaafii an artistoota sirba isaaniitis hin jibbu isaanillee hin jibbu garuu ifii xiyyaaf dhuunfatti jireenya dhuunfaa xiyyaatiif hin filadhu. Okay, birasii kala rakkoon qabu waan biraatti dhufa karaa artistoota kanatti si deebi'a. Ishi artistoota keessa eenyu niqisiifata? Artistoota keessa Dr. Ali Birraa. Dr. Ali Birraa. Okay. YouTuberoota keessa hoo? Namni na dhaamee jira reefuun tana bilbilanii har'a reediyoo hojii sagantaa qaba jenna. Oh my god. Reediyoo fanafanni sudeemaa an jennaani. YouTuberoota keessa hoo? Kan dhugaa waan dhugaa asoo jechaadha. Sigalee kun reality show jedhama. Reality show. YouTuberoota keessa ani kana dura dubbadheen ture. Waan isin ajaa'ibu reeduma kanan dinqisiifadhaan dhuguma dubbachuuf isaa hojii haasuuf yookaan immoo inni har'a sagantaa kanarra naafee reefosoon taane wanti inni durumaahuu qabee dalagu gaafuma duru chaanaalee galu interviewun isaa qoosan inni waan gaafumti isaa jajallattuun tunuu naaf taati. Naaf taati reedii hedduun dinqisiifadha. Wallahi anu ma family takizira galato anu de tisfata anu ma Dhugaa rabbi ani sin dinqisiifadhan jenne reediin dinqisiifadhan je malee maqaa si dheeti. La reediin nama war. Yaa hedduun si dinqisiifadha dhugumattu jabaadhu. Jabaa ofii abbaatu jabeeffata. Okay, TikTok keessa. TikTokeroota keessa. Okay, TikTokeroota keessa shamarran keessa maaskii yookaan immoo maskaram tabiyyee jirtu dinqisiifadha. Dhiira keessa hoo? Dhiira keessa warra jaalladha nama maraacha waan ta'u akkam? Laa
waan mate bakka waan hojii isaas tolu nama hojii isaas tolu cha Okay. Hedduu dhagaa hojiin isaa namni natti tolu yaa'u tokko sadarkaa waraqaa kan tuuf of eenyuma dhiiroo badde wow anallee namoo sadarkaa waraqaa kanaaf wasa wachaa tuktoro sadarkaa wanti waraqaa fi- kanaaf badde yaa sagantaan isaa ifi isaatiif uumee dalagaa akka keenyatti Yeah. akkuma dhufeen sirba qofan sirbuu hedduu namatti tolaa yaa'u just hin ne dinqisiifadha. okay Caaltun ati nama akkamiiti mee Nama gurraachaa fi magaalaa fi nama argaa jirtu. nama akkas waan taane nama akkamiiti mee Caaltun tun nama akkamiiti Wallahi namni nama akkam ati fi nama badaadha moo nama fayyaadatti dama namni namummaa hanga firaa ibsuun dandeettaa nama akkanaati jettee Okay. Yaa'u abbaan ifee uumama faarsa qabeetee uumama faarsa dibbiin godheen faarsa carraa faarsuu naa kannee waan jiruuf dhugaa dubbachuuf ani dhugaa tumteeti yaa'u namni silaa na faarse natti tola garuu an nama nagaati nama wajji walii galuu danda'u nama bakka nama nagaati an tuqamu malee nama tuqu nan tuqinaa na tuqanii ofitti nan kaasana sana jechaadha yeroo sanis jechootan hin deebisu yookaan waan fakkeenyaaf namoota na tuqee tuqaa gisee jennu arraba wantoota adda addaa ani kanan deebisu okay block wayya yaa wayyee maaliif osoo wanti bareedduun irra deebisuu dandeessu jirtu nama si arraba akka nama sanii deebisuun anaaf gaxxiqeenya saniif blockiin filadha. nama tokko injifachuu dandeessu galee yoo sammuu isa caalu qabatte sanumaan yaa okay Caaltun osoo gaafii tana seeraan na dhaggeeffadhu irrallee siin deebulaa osoo artistoota keessaa nama tokkotti dirqama heerumuu qabdi siin jedhanii eenyutti heerumta nama tokkotti dirqama kun ilaa mataala shugguuxi iskaaniidha shugguuxiin sarara qabamtee jirti dirqama sheek siin jedhan jiru artistoota keessaa eenyutti heerumta Amma gurbaa maal taate rabbisa daaddu. Oyi wey. Eenyu. of sampai kanan Wey. Eenyutti dirqama heerumta wey. dirqama ya shugguuxi akkana sarara qabaadha bilaala shugguuxiin mataala si qabamteerti tokko fudhadhu siin jedhan Eenyutti heeruma dhiiroo. Nam filadhaa koo egaaree xiqqoomallee carraa namaan kan dhiitan immoo. Amma rabbi sodaadha ta'a. Amma akkana nan godhin. wallahi lagaraa qofaati nakana nama Okay. Warra gugurdaa isaa ta'uu qaba manguddoo. kaafeeti ammaan lagee dirqama heerumuu qabdu arti haa ta'u caa Siifi walaleessaa maqaa isaa yaamta. Osoo dhabeetee wantichi ijoollee osoo dhaqa. dirqama bakka dirqama yaa kana chaan osoo hin tumbeetaa guyyaa takka takka bakka inni taati rakkoo qabu Wallahi har'a video. Ay videoon tun immoo okay. Okay. Anis abba wantichi isaa siifin jaa ati immoo abbaa sanaa himta. okay jecha yoo beeksisi maa yoo beekin mas mara dhagaa kan Enim yoon beekan akkamittiin beektu nama gana gahu. ayyedem Okay. Walgaafadhaa lammiitoo deebisaa gaafii tana yoo biyyaatii badhaatu tan jaraa caaltu jiitu Oromiyaa dhaqabna humna namaatiis taanaan rabbiif galannaa gahuu akka biyyeetti qabna singa'u nama nuun deemu sayyuu kumaatamaa ni qabna. ande abdi fadis mo naan dada abdi fadis ansir bahan abdi fadis rat dhageesset Geerar sound. ya abdi fadis indom youtube hira to abdi fadis wonni to akan wan hanna gole tin to abdi fadis Abdii Fadis Yes. Abdii Fadis dura Abdii Fadis dura biyyuma alaa jira. imbe kwan en
maal jechuun eenyu nagaa batta maquma barbaada nama geera isaan barbaadu maqaa isaan hojii Khadir Said Kadir Said kasi ko nagaa wada Kadir Said nama guddaadha maaliif isa filatti jechuun keessan lolu nama sagaleenis tahee hojiinis tahee aarsaa Oromoo keessatti dhugumaan aarsaa guddaa kafalee nama nan beeku nama gugurdoodha warra duraanii waan ta'eef hin filadde osoo ida wantichi yaa ugaa hedduu nama dinqisiifadhu aartii Ali Birraa artistoota hundan hin jaalladha jarana karaa artistaataatiin nan qabina dubbii jaalummaa sun taane kuni jaalummaa soo hin taane hayyummaa isaa gootummaa isaa dubbachuu yookaan sirbuu qofa sun taane hojiitti artistoota keessaa isa filattee isa heerumtaacha yaa sirbuu qofa sun taane geerarsuu qofa sun taane waan godhe hojiitti jijjiiree aarsaa guddaa umrii laa hangammatti illee waan Oromoof hojjetaa jiruuf hedduu nama dinqisiifadhu heerumi jennaan dirqama isatti heeru. Okay qaama keetirraa maal jaalatta? Qaama hojii bakka hundaa hin jaaladha. Tokko qaama keetirraa booteen tokko kaati seeraan jaalatu eessa? Okay qaama kiyyaarraa bakka hundaa hin jaaladha yaa bakka takka. Bakka takka yaa. Mudhi. Mudhi soonsa. Okay. Embeeko soorsatee garuu. Okay. Reediyoojii keenyaadha. Dhiira akkamitti si tola? Dhiirummaa fi beeytu. Dhiira ofitti amantuu fi dhiira akka shamarranii taane namni dhiirri garii nama akka nama jechuun hojiileen isaa akka shamarranii muudiin isaa nama shamarran fakkaatutu jira. Dhiira dhiirummaa beeytu dhiira onnee qabdu dhiira ofitti amantu. Jaalmarroo jedhi kaa kan afaan hawaasi. Yes kana faadhaga. Okay. Jaalmarroo. Okay gaaffiin tokko anaallee kanaa garaan jira sii galee jechuudha. Mucaa TikTok irraa yeroo hunda siif booyu san maa itti callistaas jedhan. Waan inni baatii meeqa irraa si naasisisu deemtaa itti awwaa gurbaa hawwasi bira. Gaaffii tana YouTube booya anu reakshinii irra hojjete reetiin hin jechaadhaa gadi fuudhuudha guyyaa tokko sii galee. Saniifuu mee mucaa san maal callistaati? Gaaffii tana YouTube TikTok irratti ji'a takka guutuu biizii naan godhuu turan koomentiin yeroo waa poosatee viidiyoon irra dalaganii maaliif isaan hundaaf deebii akka taatuuf ni argan jee waan yaadu fasiin nama hedduu jira. Ani waa'ee mucaa sanii hin beeku mucaan illee nan beeku dhuguma na jaalatee akkas taha lakkii akkaatuma daldala yerootitu akkas isa godhee hin beeku. Jaalaltii yoo suta akkasii taate sun jaalalaa miti maraatudha malee. Wallah sun maraatu anillee kanatti siyama. Anillee kanatti siyama. Maaliif kana jaalala kanatu naan gabbana. Maaliif ilmi nama jaalachuun dura nama beekuu qaba. Fakkeenyaaf jaalaltii ijaanis nama qabdi jechuun takka ni jirti sun hawwiidha. Hawwii fi jaalalti walatti wanta kalaaltee osoo xiyyaataate jettee hawwuu osoo hin taane namni suni nama fuula lama qabaachuu danda'a. Sooshaal miidiyaa irratti nama biraa tahee gama keessattiinis nama biraa ta'uu danda'a. Maaliif tokko nama hamaa ta'ee mul'ata onlaayinii kanarratti tokko nama gaarii ta'ee mul'ata onlaayinii kanarratti garuu keessan gargar hundi nama. Innaa osoo itti dhalooyitee hin beekne osoo itti dhalooyitee hin beekne lafaa kaatee jaalalatee du'ee fi maaliin ana biratti hin fudhatamtu. Saniif deebii irratti kannuu hin jaalanne hin dubbannes jechuudha. Nama dhageettee irratti nasin hundi keessanuu haazaa washee wasalaam. Akkanatti ibsaa tokkollee dararan yaaki. Rabbi Allahu ta'alaan biraa jiraatu. Wallahi. Osoo qabeenya guddaa qabaattee maal goota ne? Osoon qabeenya guddaa qabaaddeemu. Waan gaarii takkaan godhaa wanti gaariin suni biyya keenya san keessaa rakkattoota hedduutu jira. Hiyyeessa nama barnoota dhabe yaa walumaa galatti hiyyeessa nuti biyyi teenya. Nama hawwii barnootaa qabu barsiisu. Kakufee kararra ciisee jiru kaasuu wanta takka baqaa wanta waan saniin mul'atu yookaan qabeenya kiyya saniin malu godhee gammachuu namaatiin gammachiisu. Oota jedhee gammadaan arguu. Kun anaafillee wallaahi abjuu kiyya kun anaaf. Anaaf abjuu kiyya guddaa waan. Rabbitti dhagaan harree nuuf haa guutu. Addunyaa kana irra maal jaalattaa maal jibbita? Addunyaa kana irra ani kijiban jibba. Nama kijiba. Okay, ka jaalattoo?
Maalin jaaladha? Ifin jaaladha waan. Wayi. Addunyaa kanarraa moo? Ifin jaaladha. If jaaladha ifin jaaladha maalin jaalachuu danda'a yaa of jaaladha taansee biyya kiyya nama kiyya saba kiyya. Okay. Ati wayta umrii meeqa jaalala eegalte? Jaalalan eegalee ijoollummaa hin heerume ijoollummaan sun gaafa umrii waggaa 14 hin heerume bara ani harargeedha. Hawaasa rabbisotaan. Akka aadaa harargeetti ijoolleen karaa keenya ijoolleen harargee jechuudha ijoollummaan waggaa 12 fa'aa 13 14 15 namni 16 heerume nama guddaa jaama. Okay. Jechuun karaa keenyatti akka aadaa karaa keenyaa sanitti hanganatti heerumna. Anis ijoollummaa saniin waan heeruma jaamu san argee yaa'u bakka akkasii. Bareeda. Hangaadha wanni kunillee amma nama ajaa'ibaati gabarreesse. Kana garuu nama deebii gaafatanii ati deebii si matakka alxaa gorii jirti anuufi deebisu hin danda'a garuu ta'an hin kittiin deebisi. Hanga hadhaa nama meeqa wajjin jaalalti qabdirti? Jaalalti dhugaata sirrii nama lama. Jechuun nama meeqa wajjin haasoyitee miti isaa yookaan janaajjantee miti. Okay yookaan immoo hanga hadhaa nama meeqa waliin jiraattee jirta? Hin jiraanne nama wajjin. Jiruus hin jiraan jiru ara. Beekee laayivii fireendii yookaan jaalallee miti gaafichi akkas hin jiraanne jaalallee qabadhee jaalallee jee nama wajjin jiraanne warra heeruma yoo ta'e malee jaalallee jee fireendidha wajjin hin jiraanne. Okay, ka dhugaan jaalatte yookaan jaalatte jettee nyaati. Garaa hin keetirra, onni hin keetirra jaalatte. Ka jaalatte nama lama? Nama lama. Onni irraa kan hin jaaladhe nama lama. Nama lama acha. Nama lamaan kan wajjin ji'oota meeqa meeqa turte? Ji'oota miti boondee waggaa. Yookaan immoo waggoota meeqa meeqa? Halaala nuti hundinuu fagoo walirraa jirra. Waggaa tokko waggaa lama akkas hojii turree adda baanee tokko immoo ni jira. Okay. Laa bareeda tokko feesti jecha. Bareeda kun. Yaa isa caalee argama. Dhiira irraa maal jaalatta? Maal jechuu? Yoo gaf deebiin caatootiin godhaatiin hin jirru hin dhumanne viidiyoon kun immoo cara waan xiqqoo achi ol dheeratiif paartii waan godhee paartii immoo borsiin gadhiisaa paartii irratti immoo cara waan ajaa'iba baqqaa jira mee cara gaafiin ibiddi jiru cara paartii tura sanifoo cara paartuun akkuma paartii immoo ibidda ta'eetiin faatiin jira paartii bor sa'aatii arra gadhiisi kanarratti na eegadaa gadi isinii dhiisaa isinii barbaadatanii kanaafuu cara haga paartii tana walitti deebi'uun tana karnaa turaa isin jecha caamtuu wajjin faayitii bareeda qabanatti jira bor wal isinii deebisaa isinii deebisaa gaafii ajaa'iba kolfaan kanaa irra dhutanii kanaafuu yoo eeggatanii sanan paartuu borii jecha aga borii na eegaa nama borii rabbi nu haa godhu isin jecha ammaaf deemaa rafa.